Namni waan tokko dhaga'ee akka isaaf ta'uuf eeggata. Namni nama eeggata. Namni yeroo eeggata. Namni eebba eeggata. Wantoota danuu eeggachuu danda'a. Namni Waaqayyoonis eeggachuu danda'a. Akka inni eeggatuu fi hin eegganneef sababa ta'uu kan danda'an hedduutu jiru. Inni jalqabaa turtii yerooti. Turtiin yeroo waan tokko eeggachuu irratti guddaa dhiibbaa uumuu danda'a. Gosoota eeggachuu keessaa inni irra caalaatti abdii namaa fixee akkaataa jiruuf jireenyaa nama wallaalchisu Waaqayyoon eeggachuu. Akka ati isa eeggattuuf yommuu Waaqayyo sitti himu wanti haaraan jireenya kee irratti ta'uuf akka jedhu yommuu Waaqayyo sitti himu wanti mirkanaa'uuf jedhu akka jiru yommuu Waaqayyo sitti himu wanti jijjiiramu akka jiru yommuu Waaqayyo sitti himu wanti uumamuu tokkoyyuu hin jiru ta'uu danda'a. Ammas irra deddeebi'amee karaa namoota Waaqayyo, karaa macaafa qulqulluu, karaa Waaqayyoo mataasa kan sitti himamu maaliif akka ta'e itti yaadde beektaa? Yeroo dabalataa fudhattee Gooftaa eeggachuu akka qabdu yeroo isaatu Waaqayyoof abboomamee sitti himaa jira. Yerootu Waaqayyoof abboomamee sitti himaa jira. Bakki turtiis dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Eeggachuu irratti. Jiruuf jireenya lafarraa keessatti bakki jiraachuu yookiin keessatti dabarsuuf bakka hundumaa caalaa ulfaatu iddoo taa'anii Waaqayyoon eeggatanidha. Namoonni danuun har'umayyuu iddootti Waaqayyoon eeggatan jiru. Bakki sun eessaree? Waan gaarii tokko akkasiif ta'uuf hawwitee garuu wanti sun osoo siif hin ta'in yommuu hafu Waaqayyo akkasiif dhufuuf barbaadde garuu Waaqayyo gaafa callisee si jalaa turu bakki atitti wantoota akkasii dabarsaa jirtu sun bakka itti Waaqayyoon eeggatanidha. Baay'een keenya eebbifamuuf ariifanna. Baay'een keenya gaa'ela qabachuuf ariifanna. Maatii jalqabuuf ariifanna. Daldala haaraa jalqabuuf ariifanna. Mul'ata gurguddaa sin keessa jiru galmaan ga'uuf baay'ee ariifattu. Garuu Waaqayyoon callisa. Hundumti keenya iyyuu wanta ta'uu qaba jennee jireenya keenya irratti eegnu qabna. Turtii yeroo nuti kaawwanne fi turtiin yeroon Waaqayyo dhufu itti dhufu yeroo wal simuu didu eeguu nu jibbisiisa. Waggaa tokko jettee kan ati kaawwatte waggaa 10 turuu danda'a. Gaafa kana eeguu jibbina. Mul'ata kan biraa keessa nu galcha. Obsa dhabuu fi laafina
abdii kutannaatu jireenya keenya dhaala. Yeroo tokko tokko sababiin wanti barbaannu sun nuuf ta'uu dhiisuuf fi lafarra nu jala harkifamu wanti nuti itti qophoofnee fi wanti Waaqayyo nuuf qopheesse garaagara waan ta'eef wanta Waaqayyo unuun hojjechuuf qophaa'ee fi hammi qophii keenyaa walgitu gaafa dhabu iddoo of qopheessuu dadhabne sana Waaqayyotu ture. Ani sammuu Waaqayyo keessaa bakka hin qabu jenna. Wanti akkasii kun gaafa si mudatu yeroo kan biraa si barbaachisaa jechuudha. Yeroo of ijaarru, yeroo of qopheessu, yeroo of guddisu, yeroo gad of deebisanii isa durii caalaa of ijaaru kan biraa yeroo biraa nu barbaachisaa jechuudha. Obsi kutaa eeggannaa keessatti dhalattee guddatti. Kakuu Waaqayyoo siif hin galu otoo hin dhaga'in. Gara kutaa eeggannaatti Waaqayyotu si geessa. Wanta Waaqayyo siif jedhu siin jedhu otoo hin dhaga'in. Gara kutaa eeggannaatti Waaqayyotu si galcha. Jaalachuu dhabuu dandeessa. Namni baay'een geemii taphachaa jira. Guddina isaatti tarkaanfachuuf jedhee kutaa ati reefu seente sana keessaa bahuuf wantoota baay'ee hojjechaa jira. Ati garuu inuma eegda. Jijjiiramni hin jiru. Waan haaraa siif ta'u tokko illee hin argitu. Garuu waan ta'e irratti ta'aa jira. Jireenya kee irratti. Kan nama boosisu irratti ta'aa jira. Dhoksaa isaa sitti immoo dhaga'uu ni feeta. Obsatu hojii irra jira. Obsatu hojjechaa jira. Yeroo wanta akkasii irratti raawwatamu guddachaa jirta. Of haaressaa jirta. Qophaa'aa jirta. Kanaafuu wanta Waaqayyo siif fidaa jiru sana qabachuudhaaf obsuutu hojii manaa keeti. Yeroo ati barbaaddetti ta'uu waan dideef eeggachuun dadhabi. Waaqayyo akka ati qophoofte yommuu argu wanti ati itti bahuuf jettu kun achi as akka bahu ajaja baasa. Innis wanta ati sammuu kee keessaa hin qabnedha. Kadhachaa jirta ta'uu danda'a. Waan gaarii argachuuf. Yeroo dheeraa fixxeete ta'uu danda'a. Waan tokkollee ta'u yoo dide kutaa eeggannaa keessa jirtaa jechuudha. Jabaadhu. Ati yommus duubatti hafaa jirta miti. Kadhata kee garuu ittuma fufi malee hin dhiisin. Ilaalcha haaraas qabaadhu. Waaqayyo mirga wanta ati barbaaddu sana si kaa'a. Mootee argatta. Amma garuu wanta sirraa eegamu raawwadhu. Wanta gaarii sana cimsii eeggadhu. Inni siif dubbatamee karaarra jira. Ilaalcha gaariidhaan guutamtee kutaa eeggannaa sana keessa utoo achi keessaa hin ba'iin yoo Waaqayyoon eeggatte
obsi. Hojii isaa erga xumureen booda kakuu kee san ijaan arguuf jirta. Kakuu kee sana ijaan arguuf jirta. Otoo ba'aan kun sirra jiruu ba'aa baachaa jirtuuf carraa dubbiin kennitu. Otoo ba'aan kun sirra jiruu ba'aa baachaa jirtuuf carraa dubbiin kennitu. Dubbiin ba'aan sirra jiru dubbatu dubbii murtoo dhumaa fudhachuuti. Yeroon sun garuu yeroo ati itti murtoo murteessitu otoo hin taane yeroo ati itti eegdudha. Ba'aa keef carraa murtoo yoo kennite murtoo yeroo malee sitti murteessa. Waaqayyoon qofa dhaggeeffachuu kee kana yoo itti fufte Waaqayyo yeroo isaatti waan hundumaa gaarii godha. Garuu akeekkachiisni Waaqayyo tokko jiruuf jireenyi nama gaarii kamiyyuu Waaqayyo isaa keessatti eegamaa ta'uu qaba jedha. Sababiin isaas eebbi ariitiin namaaf kennamu hundi eebba miti waan ta'eef. Ani abbaa gaariidha jedhee yoon konkolaataa koo furtuu isaa waliin mucaa koo reefu ganaa waggaa 5 hin guunneef kenne mucaan koo kun qabachuu waan hin dandeenyeef konkolaachisuus waan hin dandeenyeef mucaan koo ni eebbifame jechuu hin danda'u. Garuu gaafa mucaan koo umurii konkolaachisuu irra ga'u yoon kenneefi isa kennaan mucaa koo fayyadu. Argitee? Yommuu ati qorumsa garaa garaa dabarsitu Waaqayyo si hojjechaa jira jechuudha. Waaqayyo wanta ati hojjechuuf kaayeffatte sana caalaa si waliin hojjechuuf fedha qaba jechuudha. Argachuun qaba. Eeguun kun ammuma yoomiitti jijjiiramuun barbaada. Waan qabatamaa tokkoon argamuun barbaada. Wantoota muraasa baradheera. Wantoonni kun immoo yeroo koo fudhataniiru. Waan baay'eetu ijaaramee guddate dhiphina koo keessatti. Yommuu wanta sirrii ta'e tokko hojjettu wanti jijjiiramu hin jiru. Hubadhu wanti ta'e ta'aa jira. Guddachaa jirta. Jaalachuu dhiisuu dandeessa. Garuu keessa darbuun kee dirqama. Daawit akkas jedha. Barri koo hundinuu si harka jira. Karaa kee qofa miti. Yeroo keessa dheebodheera. Yeroon qophaa'u yeroon dandeettii isaa qabaadhu. Ati immoo yeroo keetti waan gaarii goota jedhi ati. Wanti ta'e siif barreeffamee jira. Maqaa keen barreeffamee jira. Waaqayyo kan garaa kee fi onnee kee irratti siif katabee jira. Garuu yoo ariifatee yeroon isaa otoo hin ga'iin dhufe eebbichi adabata. Yeroo tokko tokko Waaqayyo jaalala nuuf qabu karaa wanta nuti jibbinuun nuuf ibsa. Yeroo keenya kutaa eeggannaa keessatti baay'ee isaa dabarsuu qabna. Achitti guddannaa Waaqayyoon argachuuf dheebonna. Yommuu haalonni nuuf mijachuu didan akkamitti akka eeggatanii fi namoota warra kaaniif akkamitti gaarii yaaduu akka dandeenyu baranna. Akkuma ariifannee qormaata darbinu Waaqayyos ariifatee wanta nuuf kaa'e nu biraan ga'a. Sababiin nuti jarjarruu fi inni guddaan duubatti hafaa jirra jennee waan yaannuufi. Hiriyaan koo fuudheera, heerumteetti, sadarkaan guddina hiriyaa koo dabaleera. Ollaan koo mana haaraatti galeera. Haalonni koo na jalaa hafaniiru. Ani bakkeetti nafe gaariidha. Furtuun isaa kunooti. Maqaan kee maal irratti barreeffame? Inni siif barreeffame isa kami? Innichi ganama siif barreeffame eenyumaaf iyyuu hin kennamu. Sumaaf taa'aa jira. Waa'een milkaa'ina namoota warra kaanii nun dinqu. Yeroon yaadatamuu namootaa nun amansiisu. Maaliif?
Sababni isaa Waaqayyoon amanachuu iddoo qabnu of qabuu dadhabne. Waaqayyoon amanachuu jechuun baay'ee ajaa'iba. Waaqayyoon amanachuun qaba jechuudha. Waaqayyo yoo tures yeroo isaa beeka. Innichi nu baasu isa eeggachuu. Turuun Waaqayyoos guddinaaf badhaadhina keenyaafi. Kanaafuu yaa Waaqayyo ani yeroo keetti nan amana jechuutu nu baasa. Wanti siif galuu qabu tokko turuun kufuu miti. Hin ta'u jechuufi ammayyuu hin taane jechuun tokko miti. Waan tokko argachuuf yeroo Waaqayyoon gaafattu, Waaqayyo gaaffii kee hunda walitti qabee kaa'aa adeema. Yeroo isa eeggatteef dhuma irratti deebii gaaffilee ati irraanfattee waliin hunda isaa al takkaa walitti qabee siif fida. Kuni achi as dhufuuf jira. Yoom akka ta'e inni sitti himu. Garuu yoom, eessatti, akkamitti akka ta'u inni beeka. Kuni dhoksaa isa gadi fagoodha. Waaqayyo kan inni barbaadu sittan hima. Innis amantii keessatti jabaattee dhaabattee al takkaatti walitti qabaa eebba kee akkati fudhattuudha. Sababni isaas inni nama amantiif kallattiidhaan yaadata. Kuni haala hojichaati yaa nama. Milkaa'inni karaa akka tasaa miti. Amaloota milkaa'inaa beekuu qabda. Dhugaa tokkon sitti himu. Na dhageessaa dhugaa tokkon sitti himu. Barnoonni kee milkaa'ina kee waliin walitti si baasuuf homaa waan hojjetu hin qabu. Milkaa'inni kee yeroo raawwachuuf itti murtaa'eeruuf qaba. Yeroo sana wajjin akka wal jalan darbinetti amantii jabaa keessa dhokattee kutaa eeggannoo keessa turuu qabda. Namni hiika malee jiraachuu hin danda'u. Ati immoo hiika qabda. Jireenya kee keessatti kaayyoo qabdaa? Karoora qabdaa? Mul'ata hoo qabdaa? Mul'anni si keessa jiru sun siif hiika qabaa? Jireenyi kee kun sababa mul'ata si keessa jiru kanaaf ni dabale moo gaduma hir'achaa adeema? Gaaffii ati jalqaba deebisuu qabdu tokko jira. Innis hiikni jireenya kee kun maal inni? Kophaa kee yoo taate akkas jechuu danda'uu qabda. Aarsaa kaffaluun qaba. Nan darba. Ni danda'ama. Namni kamiyyuu ni du'a. Garuu du'uun barbaadu. Du'as baay'ee sodaata. Namni amma na dhagahaa jiru kamiyyuu yaa firoota koo waa tokko isinitti hima dhumarratti. Namni amma na dhagahaa jiru kamiyyuu akkas jechuu danda'uu qaba. Waggaa 100 eessan jira ani? Waggoota 1000 booddee ani eessan jira? Jedhee itti haa yaadu. Kun immoo gaaffii hunduma keenyaa haa ta'u. Eebbifamaa.